Aye, yoo yaa jenne harka fuune akkam bultan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii kaasuuf shoo nagaa jirtu. Nutis nagaa jirra sinis baga nagaa fayyaa taatanii obsaa kanaan nagaan iddoo isiniin jechaa jirtu akkamii baga jiraattan. Warroonni biyya keessa jirtanis biyya ormaa jirtanis baga isiniin gahe baga idaarii nagaa dhageenye siin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo keessaayyuu hordoftoonni amantaa kiristaanaa warri taatan guyyaan har'aa guyyaa Mikaa'elaa. Hoggaa hoggaadhaan Idaar Mikaa'elii jennee kan kawannu kan nu ga'udha. Baay'inni keenya immoo warri magaalaa baay'een isaanii baadiyyaanis waan akkasiisan beekuu baatu. Warroonni magaalaa waan tokko tokko waan akka baalaa, peestaalii, haayilaandii maal kanneen walitti guree guyyaa har'aa kana guyyaa Mikaa'el Idaarii kana hin gubaa. Nus gubnee jirra. Baga isiniin ga'ee baga nuun ga'ee isiniin jechuun jaaladha. Kan immoo jaa waggaa waaqayyo hunda keenyaaf nu haa godhu isiniin jecha. Akkasuma immoo manni Oromoo kaabaa kibbaan dhihaa ba'an kan jirtan hundi keessan baga waaqayyo eegee tiksee yeroo isaa kana isin ga'e isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo warroonni viidiyoo keenya ilaaltanii sheer koppiliit nu gootanillee guddaa galatoomaa isiniin jechaa baga yeroo isaa kana eeddanis isiniin jechuun jaaladha. Itti aansuudhaan badee jira. Baduu kiyyaaf immoo dhiifama isiniin jedha. Baluun irraa hin kaane hirribaani. Anumatu viidiyoo gabaabduu wayii hojjechuu barbaade. Naa baay'ee yaadallee isinitti dheerachuun barbaadu. Baluun akka carraa ta'e daa'imni ka'eetiin daa'ima wajjin hin beektu kaa warroonni daa'ima adeessanii beektanii namni maatii manaa qabdan hin beektu maatiin daa'imni waan nama godhu. Naa ani viidiyoolee baay'ee isinitti illee dheerachuun barbaanne badeen ture. Badee kiyyaaf immoo dhiifama guddaa naa godhaa isiniin jechuun jaaladha. Maalidhaa wanti guddaan wanti nani xiqqoo miidiyaa kanarratti baay'ee dhiyaachuu diduuf maal akka ta'e dhugaa waaqaa isinitti himan. Dubbachuufis baay'ee ulfaata. Dhiisuufis hin ulfaata. Maalidha inni yoo naan jettanii keessaayyuu namni nama kana lafa kanarra kan jiru kan hundaayyuu kan uume hin jiran. Waaqayyooni waaqa. Nama lafa kanarra jiru kan hundaayyuu kan uume waaqa. Lubbuu waaqni kenne waaqatu fudhata malee namni fudhachuu hin danda'u. Baminim taa'amne. Maaliif fakkeenyaaf ani kennaa ilmoo kana waaqan naa kenne miti. Kennaa waan ilmoo kana naa kenne osoo waan ofii kiyyaa lubbuu akka waaqaa ta'ee lubbuu kan uumuu danda'u ta'eeti ilmoon kun ciisee haati garaatti baattee erga baattee booda immoo harkatti baattee irraa dhixxee irraa miiccitee sadarkaa haga inni guddatuutti haga inni lukaan deemuu qabuutti haala wajjin taaggaltu turte. Maaliif lubbuu eega uumuu danda'e jechuudha namni. Maaliif ofii isaatii eega waan hundaa gochuu danda'e lubbuu irraa aangoo eega qabaate uumuu danda'a jechuu barbaadetan. Maaliif wanti sammuu tana miidiyaarra naanna'aa jiru waan jireenya namaa keessatti tasa ani garuu iddoo kee kana keessatti argeen beeku waan akkanaa kana dhugaa waaqayyo dhugaa waaqa basma'aam jedhee nama gurra'u ani horii abbaan manatti guddifate dhugaa siin jira akka wanti takka manatti horii manatti dhalatee manatti guddate iddoonni feegale fakkeenyaaf amma girca minamina inni qayeetti kan qalamu jiraami waan akkasii hin qalchiisu. Boo sargiillee jiraate isa gurguraniit alaabit maal mararaadha waan ta'eef namni immoo nama dhalchee dhalee akka nama hin qabneetti nama oduu isa wajjinis kan deemu sun nama bar maaloo u'uu odoo jedhu lubbuu namaatti irratti cakkanii namni lubbuu namaa akkanatti dhaabee gorro isa unoo mindin nu bileen naasibaale maalidha jennaan nama akkanaa kana akkuma namoonni baay'een jettani sagalee haa taanuu fi warra salaalee kanaaf akkuma jettani har'a salaaletti dhageenya waan kana turee jira. Waggaa 5 lakkoofsee jira lubbuun nama keenyaa lubbuun saba Oromoo erga bahuu qabe. Kan bahaa jiru immoo isarratti lafa isaati irratti daangaa isaatti na lambaani saba biyyaa biraa biraan dhan qe'ee isaa keessatti bakka gudeenni abbaa fi haadha isaa itti buusetti namni kun kan dhumaa jiru jiran waan garaas hin nyaatu. Kanaaf
Kan ammoo kan gochuu nu dhorge maalidha? Tokko ta'uu dhabuu keenya kan diinaaf nu kennaa jiru. Jaalattanillee jibbitanillee kan lubbuu nama keenyaa balleessaa jiru kan fixaa jirullee maalidha? Tokko ta'uu dhabuu keenya. Ani guyyaa dheengaddaa irraa jammaree tan viidiyoo kana hordofaan ture ilaalaan ture. Baay'ee bakka miileen kee baay'ee na cabe. Injirraayyuu bakka. Baanee akkamitti gallaa? Gallee akkamitti bullee kaanaa kan jennu abjuu keessallee halkanii akkaatanii viidiyoo salaalee viidiyoon daa'ima sanittiin hojjetame san olaalu ani kanan beeku dhugaa waaqayyo baay'ee tokko dhugaa baay'ee tokko waan hamilee namaa cabsudha dhugaa jireenya sanyii namaati irratti waan hin raawwatamnedha jechuudha waan akkanaa kun. Kanaaf inni biraa mooyyuu yeroo baay'ee wanti nu dubbannu sagalee haa ta'an amma akka guyyaa 2-3 waan kana miidiyaadhaan gallakkifna. Fakkeenyaaf yeroo Haacaaluu Hundeessanii qeerroon wayyaanee waggaa 27 biyya kana dhiitaa bulchaa ture san qeerroon meeshaa waraanaa tokko malee ulee fi dhakaadhaan karaa cufee wayyaanee biyyarraa galche. Beekamaadha kun keessa jirra nus yaa'u yeroo isaa sanitti hojjumaan fiigaa turre, hojjumaan dhagaas darbaa turre, hojjumaan cufaa turres. Qeerroon gamu jechuudha. Qeerroo bichaa odoo hin taane jaarsaaf jaartiidhaan bahee ilma abbaa gadaa nu bulchuu qabaa, ilmi Oromoo nu bulchuu qabaa, Oromummaa aangoo hin qabanne miti qabateera. Ishii amma moo eenyu barbaanne? Oromoon aangoo qabate amma moo eenyu barbaanne ishii? Eenyu dhufee haa nu bulchuu barbaanne? Ka aangoo qabatee jiru ilma Oromooti. Ka du'aa jiru ilma Oromooti. Mee kana laala rabbumaa jedhaati. Rabbumaa keessaayyuu inni haadholeen teenya abboonni keenya lafa qonnaan bulaa lafa ofiitti irratti lafa qabatee taa'u irratti qeessaa jira. Siyaasa tokko keessa kan hin jirre lubbuun isaa yoo bakkuma argetti akkuma allaatti duraan bara namni akka seera biyya keenya sittuu ammumaayyuu namni adamsoodhaan waan tokko yookaan bineensa tokko adamsoodhaan ajjeese seeraan gaafatama miti. Kan ammaa namni nama ajjeese seeraan gaafatamaa jira. Dhugaa waaqayyo seeraan gaafatamaa hin jiru bara. Eenyummaa namichi nama kana ajjeese hin beekamnee jedhama irra dibaadha jechuudha dubbiin bakka. Irra dibaadha bakka wanti irra dibaadhaan deemamaa jira jechuudha kan walumaa galatti. Kanaaf waan kana maal gochuu qabna? Tokko taanee walaa'iin lubbuu namaa baasuu haadhiin jalan rabbumaa hidhaati lubbuun namaa akka hin baane lubbuun namaa waraqata miti tarsa'ee hin deebi'u. Waraqata odoon tarsaasin dura koppii gootee irraanfachuu dandeessa. Lubbuu namaa tarsaastee garuu deebisuu hin dandeechu. Baay'ee ulfaata. Dhugaa waaqayyo baay'ee ulfaata. Nama sammuu qabutti baay'ee ulfaata. Nama sammuu qabnetti garuu bira dhaabatee gorra'ee biraa deemuun dantaa isaa miti jechuudha. Kanaaf warroonni biyya keessa jirtan adaraa waaqaaf lafa. Bakka jirtanitti lafa jirtanii tolaa'een lubbuu namaata irratti illee murtii namoota fudhatan mootummaattillee akka adaraatitti kan dhaamu jechuudha. Mootummaan harka bal'aa qaba. Bakka wanta akkanaatti raawwatamu kana mootummaallee beeka. Qaamni mootummaallee beeka. Fakkeenyaaf kanneen akka humni waraanaa makalaakaan hin beeka, poolisii Oromiyaa hin beeka, milishaan hin beeka. Wantoonni bakki kun itti raawwatamu hin beeku. Boota akkanaa kanatti xiinxalaa kennamee mootummaa maaf rukunneedha bakka. Bakka hojiitti bakka deemnitti kan itti dubbachaa jiru kanaadha. Kuni baay'ee ba'anii garuu akka kootti akka nama tokkotti jechuudha. Gochaan miilaan raawwatame kun gochaa suukanneessaa keessaallee suukanneessaa addaa bakka isa addaa kan argee hin beekne takka dhala namaa irratti kan argee hin beekne jechuudha. Garuu wanta kanaanii fakkeenyaaf daa'imni tokko yeroo tokko as gara Dabra Biraanitti kan ajjeefamte takka nama abbaa manaa qabu tokkoon daa'imti ollaatti gatattee ishiin deemtee daa'ima ajjeefamte san hin beektumi yeroo sanii waan ta'e biyyi akkasuma aga torbee lama harka rukutaa ture torban lamaan booda bakka wanti hunduu ni raafatama. Kunis amma akkas jechuudha. Kunis amma akkas. Ani hoo mormaalaan ta'a jechi namichi nama ajjeese.
bakka sanii deemee fi bakka sanii deemuu dhabuu isaa namni sun beekaa. Nama ajjeesuu isaan laale malee bar isas waaqayyo bar guyyaa lakkaafi. Waan inni arguu jenna miti. Lafa dukkanaa hattuun yoo waa hattu namni nan argu rafee jedha. Garuu eenyutu arga? Inni samii jiruun arga. Bar nama kana ajjeesaa jiru raamoo ta'ee lafa keessaa ol hin baane seexana ta'ee samiirraa gadi hin buune. Eessuma namuma akka kiyyaaf keessanii kanatu yookaan immoo anumatu nama biraati irratti tarkaanfii hojjeta nama biraati irratti anarratti tarkaanfii hojjeta jechuudha. Kanaaf kana maal gochuu qabna? Yaa Rabbi dhugaa na dubbisi. Maabiraatiin hin baddee turte dura deebitee jirti. Kanaaf bakka nama keenyaaf haa qabsoomnu. Isaan sunis kan walii qabsaanii tokko ta'anii nama keenya miidhaa jiranii maaliif tokko ta'uudhaanii nus maal ta'u tokko ta'anii eenyutu nu dhooga? Kaabaa kibbaan bahaa dhiyaan nuti wanti nu beenu sabaa wal qooduu amantaa wal qooduu bakka kana keenya kaayyoon keenya kan nuti beenu. Kana waan kana haa dhaabnu tokko haa taanu bakka tokko haa taanu uummata salaalee kanaaf sagalee haa taanu. Homaa miti lubbuun akka barbaadettu bahaa jirti mire gaafa maaf waan akkasii dubbattaa jedhamee tarkaanfii sirratti fudhatame. Chigiree lewu wareegamaa jira hayyuu meeqaa wareegamaa jira. Erguma waggaa shanii kanaatti beekaa meeqaatu biyya Oromoo keessaa dhume namni Oromoo meeqaa dhume Haacaaluu irraa kaanee hanga guyyaa har'a jiru kanaatti meeqatu dhume. Kana seenaa isinitti ta'uu haa qabu bakka. Kanaaf jarris tokko taatee nama keenya fixaa jirtu waan nus tokko taanee lubbuu namaa baafnaa miti hoolaa eenyu lubbuu waan uume baasuu hin danda'an. Inni tu baasa inni samii jiru hin baasa waan ta'eef isumatti harka kool qabee bu'uudha. Inni immoo gaaf tokko dhufee waan godhu beekaa jechuudha waaqayyo. Kanaaf ani viidiyoo illee dhugaa garmalee hin gubadhe dhugaa waaqayyo kaleecha fa'aa akkamitti akka noolee hin beeku dhugaa galgala illee galeen takka bilbila kan jedhamu viidiyoo tinii takka kan jedhamu silkii tokko hin banne galee bakka jechuun garmalee aarii mataa na godha maaliif waan sallaalee dhingad wanni kun garam deemaa jira. Har'a salaaletti dhageenya borumooyyuu asitti dhageenya asitti dhageenya. Lubbuu namaa kan qalamu kana. Kanaaf lafaa fi bakka jirtanitti waaqayyoon tika isaatiin sinaa jaalatu, tika isaatiin sinaa tiksu, lubbuu namaa waaqayyo nu harkatti hin baasini, keenyas nama harkatti hin baasini, waaqayyo kan uume ofii isaatii haa fudhatu. Ani viidiyoo illee kana caalaa isinitti dheerechuu amantaa qabdanii afaan beentanii waaqayyo keessanitti bu'aa. Mootummaan illee mooyyuu waan akkanaa kanarratti xiyyeeffannaa fudhatee biyya bushaa jira waan ta'eef biyya jiraachisaa jira waan ta'eef biyya dandamsiisaa jira waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa illee mootummaan federaalaa illee lubbuu nama keenyaa akka nu eegu adaraa dhaamsa kanaan dhaammachuun barbaada gara kanaan dhaammachuun barbaada. Akkasuma mooyyuu warroonni biyya keessa jirtanis biyya alaa jirtanis uummata salaalee kanaaf sagalee akka taanuu isiniin jedhaa. Kanaaf akkasuma warroota viidiyoo kana waan kana raawwatame warra nagarre biraan illee viidiyoo kana share complete gootanii akka biraan nuuf geechan asumaan afeerraa koo isinii dhiyeechaa nagaadhaan oolmaa gaarii isiniin jedhaa. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a.